Yoo yaa harka fuunee kan jirtan hordoftoota Oromiyaa Saam nagaa keessanii nagaan keenya hedduuma jirtan hundatti sinaa ga'u. Egaan hordoftoota keenya YouTube chaanala keessaniif loogoo professional ta'e akkamitti akka hojjechuu dandeessan isinitti argisiisa. YouTube chaanalii keessaniif 3D loogoo bifa golden warqee ta'een akkamitti akka hojjetan salphaatti kan isinitti argisiisnu ta'a. Isinis viidiyoo kana kan ilaaltan yoo ta'e xumura irratti loogoo 3D ta'e bifa baay'ee miidhagaa ta'een akka hojjetan abdii qaba. Gamas darbuudhaan duratti chaanaal Oromiyaa Saamiif haaraa kan taatan subscribe gochuudhaan nuti dabalama. Viidiyoo keenyas like share gochuun irraanfatina. Yaada qabaattan immoo koomentii irratti nuuf barreessa. Amma kallattiidhaan gara barnootaatti haa darbinu.
Thank you.